أسمانو ونين دامون ربي صداتا إلمون ما فتني إلمو غرا كيسني برام بينا حرام إذن ردي حرام أما إلمام هجيوني بي إسان ربي نمنو أنا بقول لله نمني كبير وانا بقول لين سيغلي مالك أبجج مالك أيجج والا كلي نمتين غورينا لبو أبا أميدو رزق سنياجيس أبا أميد تقول guyyaa duutuu fi guyyaa nyaatu guyyaa jiraatu hambee rabbi beekadhu abbaan manasii baatii jahanna biraa kuteechu ilmaan baatii jahan lakkuu biraa abdaa yennaan achumaan dhiisee biraa kuteechu isiin tun baatii jahan sarraa kaateeti jechu baatii sadi ba'attee baatii sagal ba'ataa miramne baatii sadi ba'attee dhaltee jechu beeki dhalaa fi duuti obboleeyyan akka dhageenyatti namni beektanis warra dhalee jiru warra dhaliin warra namni hundinuu ni beeka jechuudha. Isi tu daltai je cuma nak daltai be. Orang mau tu lagi, orang mau tu sih. Orang matanya tu kan nak jawanan nak jaman. Amma tu leh di covid di kami dia jul. Aku sih dari kisahnya cula ina amma alhamdulillah rabbil alamin tu leh aku awan nenggal garu. Amma sih aku awan deh ani be khasran deh. Amma ani tak kemat tiada mereka kami sih berapa bulan. Apa mana orang keman dari saya tu mah. Jual lebih kita makan sih lagi. Misalnya pada kayak sukmal lawa gerak di jari ni laku nujani bati jal nalale. خلاص لقوت هرانجل بقصني صداته سا مالان أنا بديسات مو قلت والله وهذا قلت لي داري بكير والله بدمات تبغى بنقف خليني دم يسير لي بالله ناتسين بالله قد هو بيت ما بقتل نجي لا بنقف يقول لي أنا أصلا إذا وجهني لكني أبدا يقول لي أنا الحمد لله جاي سونا جالس دي صديق أنا لا تجي تديس يا بعد بربادي أتابعه كمين قول بربادي كم مثلا لا قبض تلاقي عن قب مناس كيفتين قب نو براجر من ما تنجلا من خنوات دي نو براجر ورمنا نادي ورمنا نادي تو غرفة غنى إذا قصوا وجين تتاو مكسر متى ينقص الرون عجاني أي أتي أونلاين لا تجي تصير نادي لما أنا بدأت ولا يا بابا من جونا لنا فجأة يا أبو الحمد لله رب العالمين دعوته تخيل هنا أكو ما قرتن كنا نوجه لا مي الرب كان جنو ما شاء الله ما شاء الله يا ربي يا الله 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 بسم الله بسم الله بسم الله جامت ربنا ناني قطعي كامل هو تجارة بيكوي نجرا الحمد لله يا ستة أرسيكي أسمان تعيد أرسيك يا ستة الحمد لله رب العالمين هنو دعوته تخيل الرجال مجنون نحن هنو المان سدي قدرنا ناني وجيني هنو كما قلتني المان سدي قدرنا شدا تندلا انت لا بالبادة ما شاء الله ما شاء الله ايه سدل أنا ما بريتين ده أنا ما أنا بريسة أنا بريت ده يا أبو أدور ده اللي نبي رابط تبى منات الليني هيا أقصد تيجي ولا ربي الله كونه كنيه أقصد عليه ما شاء الله يا أخي رزقي لا ما شاء الله رزقي ده وني وندينه ربي سيفا قول قديسو إن شاء الله كنا مبودا أباني ساني ديس فقونجروني دفعت شورا إيه سادو يا أبو يسير سلا ما جرى لبوريني نمال الله ما جرى شنو له أوان جرون اتفقت جرى شنو له لكوداني وانت كان شكني اسكتي أنا يا ربي يعني ما لك كم نشجع بوندك خلاص يا ما لكم ما لكم تجيني ثاني ما لكم ما تجمع كتير ناني لا نونو لا نونو لا كون لا لا نونو لا يا ربي يا نونو نونو بلا ما نركض ما شاء الله ما شاء الله الحمد لله رب العالمين كنا هذا منا أصلودا أجرّي جرّا ni amali najasa gama akas kunna hada mana aslu bira dufne ilman isati wajin oso gandarra demnu arkine mana khanan legse dura dufno himbeinu akawan nuti yakka isira tojechu demnu badi isira bales demnu ti makan si Nabila inni no Nabil Masya Allah ilman asluda makan Nabili fi Nabila da jechuudha kunno daawwattoota keenya arraan kana kunno alhamdulillahi rabbil alamin gammachuu caaltu gammachuu barakaa qabdu ilmaan illee ilmaan faayidaa ilmaan riskii qabu ilmaan guddatee gahu rabbiin haa godhu jechuudha ilmaan cayaa haadha taa'u miti ka haadha teessisu rabbiin haa godhuu fi yaa obboleettii tiyya duba akkami jiraachisu jirta dila kana yaa mannaa Baati naga jirta Baati amma baati sani mojaami isaan eegala latan amman gamtan baati sadii hatte shaalamee shaamil mee ol fuudhu ilaaliha saalitti maraatti kana lafa kaayi yaa rabbii hiyyee Masya Allah Nabil Nabila deh kan isani Nabila Masya Allah Nabil Baba ini kita insya Allah Insya Allah wa hundanu sibra jirra
Baabaan isaaniitis Gurraacha. rakkoo hamduutu isa mudate malee waa isin jibbeetii miti kan isinirraa fagaatee fi innis Nabiin. nu bira jiraachuu. Isin bira jira. Nu harka jiran Abbaa mana gatii kamis biraa buutan. Abbaa mana wal qaban na dhiiseetuma ijoollee biyya namaa keessa irraa giyya misoo fana geessuuf maal lama garaa qabdi jaanii lakkuu nuunjaanii baatii jaalli na laalee halaas lakkuu taraan jedhu bakka sunni sodaateessa malaan an dhiiseetuma qotee wallaa waa takka walitti illee daarre. Bakka yeroo waa qabdu maati? Akka baquban qabu. Haalani deemaa seebilee bilbilee. Naafis hin bilbilee gaduma beedhabamee bakka tan inni jira baquban qabu. Ijoollee kana osoo isa wajjin hin argine akka ijoolleen kana kan Hangara argine. geessu kana hojii asii sadii gaana miti. Daawwitu jirtatis. Gaafadhee barbaade dhabere akkamiin godhe barbaade gaamma. Dalagaa waa qabdaati. Dalagaan qabu. Kanumaan taa'u. Manaas kireeffateen qabdi. Qabu nama biraan jiru mana namaatiin jira. Manni kana maatee Nama biraan jiru. warra mana kanaati. Warra mana kanaatiitu kolfa kan raaqannee akkasii wajjin tattaa'uma jira. Mataa hin keessa garuu naan jedhanii. Ati onlaayina lallaalatu jirtu saa? Hin laalu noolaa. Telefoona qabadde. Qabu kun olaan kashaama kanaan qaba. Telefoona tokko qaba duraan fudhatee na jala kuteeni. Telefoona jira Kana bitatee. gabdaa jiru telefoona kanaan qaba la. Kana malee qabu. Bakka itti barbaadu sun qabu. Akkasumatti biraa taa'uuf jiru sun. Takka haata kana isin mashgula taatee jirtu. Ayinaatu irraan beektu abbaan manas baatii jahanna biraa kuteetu ilmaan baatii jahanna lakkuu biraa qabdaa jennaan achumaan dhiisee biraa kutee jechuudha. Isiin tun baatii jahan sarraa kaatee jechuudha baatii sadii ba'attee baatii sagal baataa namni baatii sadii ba'attee dhabdee jechuudha beeki dhalaa fituuti. Obboleeyyan akka dhageenya namni beektanis warra dhalee jiru warra dhaleen warra namni hundinuu ni beeka jechuudha. Isiin tun dhaltee jechuudha mana hamaatti dhaltee beeka Oromootu dhachisa Oromootu seesee. Oromoo teenya tol kan jabaanaan na yaamanii. Amma tullee dhiiguu fi dhiiga biiti jechuudha. Akkasitti dhalchiisanii jechuudha. Ila amma alhamdulillah rabbil alamin tullee kubbaa waanneen gargaaru. Maaliif quba kan Amma sila nasa kubbaa waanneen ani beeka silaan deemu amma anis akkamatti haati mana waatti godhanii jechuudha. Si qofaa mi beeki. Ani haadha mana guyyaa heera amataatiin dhabean. Heera amataa dhabeetiin jechuudha dalagachaa ta'u mucoo takkaan qabanii. Waatti godhaniiti ani birraatti dhiisee tullee jibbee waree dhagahee liina rabbi sababaa godhee namarratti ergite alliinaa utti piin ajjeesin buusa. Duuba yaa hojii kana dhiiroo waatti godhanii Akka jedhamu. waa'ee na harka jira qabeetiin na qaba. Wallaahi. Sammuu fayyaan qabu. Qabeetiin shanshara taandeetiin na qaba. hidhamee jira inni doorsa jira yaabbalee. Gabaatti godhu inshaallah atilleen. Garuu gaafannaan haadha manaan qabu an akkaan beekutti amma durallee gaafa inni fayyaa qabu nama wajjin nyaachuudha ture inni hin beeku. Gaafa san haadha manaa hin qabu. Haadha manaan qabu naan jedhe gaafa san jedhe. Nabiilaadha. Nabiila. Maashaallah. Haadha manaan qabu. Haadha manaan qabu jee amma dura nafuusisii jeela albaatii jaanati jettu san dura Maashaallah. na bira deemu jira jechuudha. Siin fuusisaa jeeni anillee akkasitti bira wanni tatee achiin wal dhabnee amma inni sababni itti na harka dhufe jaalatee osoo hin taane anaa fi ilmaan kiyya ajjeesuuf dhufe innillee akkuma haadha manee isaallee akkana godhanii anaa fi ilmaan kiyya miidhu jecha akka dhuftetti qabe jechuudha. Isaallee amma akkasumatti ilmaan kiyyaa fi ana miidhuudhaaf dhufee feesal qabnee feesal nu harkaa baasee feesal ati hin beektu. Isa sadiitu amma akkam nuun jedhe asluun haadha manaa ni qabaa. Faafaa qabdan isin Haati mana isaa ilmaan lama dhaltee lakkuudha daltee. Maashaallah maashaallah. Ilmaan lama lakkuu daltee lakkuu qabdii dhiiraa fi dhalaadhaa garuu bakka galtuun beekuu nuun jenni hijiba jaa hin dhallee an. Ni hijibaa an hin fuunee naan jechuudha. Amma akkasiitii waan takkaas narraa yaadini abshir waa hundaafuu anaa fi shaamilliin si bira jirra bakka waa hundaattuu ni jirra isallee yeroo dhiyoo keessatti finnee kasii fi isa walitti deebisnu ta'a. Eeda kanaati liinaa teenya bara akkaan sin jee. Haa galatoomtu liinaan. Haati mubaarak haa galatoomtu. Ilmaan sillee rabbiin gaafara isaa rabbiin umurii dheeressu. Nama ilmaan sitti olullee rabbi haa godhu. Akkasitti jechuudha. Namni beekadhu ilmi Oromoo tokko namni Oromoo wallee ni miidha wallee gargaarsa ta'a. Si galee amma nuti as keessa hoolii dalagannee jiraatu jira malee waan takka ooluu qabaannee beekee hin jiru. Silaanee masi quba qabaanne wama nyaannee dhunurraa qonnaaf beekadhu. Akkasitti gurbaan kun jechuudha. Ani immoo eegumaan haadha argee boodan waan kan ittillee jira jedhu jee beeselillee akkas goonee alhamdulillah rabbil alamin beesel nagaa ta'ee bara akkanaati asluun ilmaan qaba akkanaa jee haadha mana iyyaallee tan utuu waa'ee beesan baafne beekadhu baasisne. Nuti kun bilbila naayiman baatee mana jirti nuti immoo kun bakka nuti jirru fagoo dhaggaan. Eegee deengaddee haane. Ila amma yaa'u jirretti biitii adda adda fagoodha. Akkatti isin quban qabne lafti daan fagoo.
biraa baafatee eega kute silkii jalaa fudhatee isii garaan ulfaa isii ukkama jirtu silkii isaa jalaa waan isiin bilbiltuu fudhatee jechuudha oromoon harkaa qabdii ilaan qabmaan ta'a mee akka humni barbaachisa akka humni wallaahi hin barbaachisu kayyatti hin barbaachisu silaa kiyya anaa ableen garaa kana beekatu laakiin ammoo hin barbaachisu garaan dhoksamuu gara gale malee beekeetii miti beekee waan ta'eef jecha hola amma yoo ta'u jirti hola ayyee inni dubbatu haa dubbatee maashaallah wayyaa daawwattoota keenya kun wallaahi waan garaa nama nyaatu kan akkasiiti namni jechuun himaa kana harkate akkamitti himaa kana gatee deemame gubbaa kana dhageessanii jirtan viidiyoota irra waraabsa irratti ani fuudhuufiin deemaa linaa gaarii mana barbaadii kee afaan hin taane haasa'u mee ilmi dhiiraa waan akkana haasa'u namni himaa kana argate afaanumaan dubbadhuun hin dhageessilaan wallaahi wanti kanaa hin barbaachisu amma gubbaa kana wallaahi silaa kiyya anniina wallaahi gubbaa kana anni hin bannisa hidheetii bannise akaaraba anti qaba akkam sila ni gareeji amma si agarree jirra dhageeshamin isiif ilmaan isaatis agarree jirraami agarree sin jennuuni atis mana kana hin deemin amaanaa sidhaame immoo mana kana hin deemini ni deebina isa bira deemne dhugaa gaafanne yoo inni kadiidu tahe siiriillee irraa hiikne laala yoo profeesar ta'e eeywa namatitu miti eeywa sagalee gurbilaakiin ammoo inni hamaadha yoo garte inni hamaadha nama siirii qabuus hin fakkaatu ijaan babaasu tartiibumaan haasawa ani fuudhee hin jiru amma nafuusaa jiru jira akkanatti hin bira deemu jira inni amata meeqa wal gartan booti aslumo turre bareedu albal egaa biyya namaa keessatti namni hoggaanii fi baay'ee takka wal arge guyyaa kan dalagaa jecha addaan baha lafti addaan fagoodha biyya tana keessatti namni deddeemuun ta'u dhalaan tanaa takka ilma harkannaan ganaa kan deemtu jirtu cuma boodaasiiti ilmi dhiiraa yoo ba'e immoo bakka ni deema asii suudii dhaqa asii yoo fedhe biyya galaa asii asumaanuu waliin hin dhaamu'an rabbi sodaadha ilmoo namaa fuutanii ilmoo garaa keessanii biraan bahina haraami isin irratti haraami amma ilmaan kun hayyee yoonii fi isa kan rabbi namni waa nama godhullee la'a namni akka beeku waa nama godhullee si galee maallaqaaf jecha waa takka illee namatti hin godhina lubbuu abbaa uumeetu razaqa si nyaachisa abbaa uumee itti godha guyyaa duutuu fi guyyaa nyaatu guyyaa jiraatu waan beeku rabbi beekadhu takkasiitiin isin jaa liinaa beekaa ta'u nuti gaa dhugaadhee wallaahi dhugaadha nuti ilmoo haadhallu malee nuti sababa taaneef malee kan jiraachisu rabbi lubbuu abbaa uumeetu akka itti yaadu beekaa numa dhalle malee nuti waan takka sababsadhaa jee rabbiini akkasitti achuu daawwattoota keenya kunnoo ilmaan lameen kara karaadhaa ilmaan isii guddifattee silaa isiin tunuu arraan kana rakkachuttiin jira anilleen eegee inni na dhiisee deeme eega nu dhiisee deeme anilleen dirqama ilmaan kana kophaashee guddisuu danda'u ettee kara biraatiis hin deemne kunno akkuma agartan kana guyyaa tokko as ta'aa guyyaa tokko achi bulaa guyyaa tokko achi dhaqaa mana kana keessa jiraattee jechuudha akkasitti ilmaan isii guddifattee kunno ilmaan isii baatii sadii geeyattee alhamdulillah rabbil alamin rabbi nutti afan wallahi ani miskiina wallahi ammallee gargaarsa godhuuf wallahi ammallee ilmaan caalu ilmaan riskii rabbi haa godhuu fi daawwattoota kiyyaa asumaan kunnoo obboleettii teenya arkeetiin jira haadha ilmaan lamaati akkaataa itti dalagattus hin qabdu jechuudha mana keessa taa'u jirti saniif haasa hunda viidiyoo biraa irratti isiniif waa hunda adda babaasee isinii hima koomantii fi yaada qabdan gama keessaatiin illee na dubbisuu ni dandeessanii daawwattoota keenya inshaallah assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh